Namichatu allaattii ajjeesuuf qabata. Allaattii sana qabateetu ajjeesuuf hudhee jiru allaattii waa kadhatti waa gaafatti. Na ajjeesuu kee duratti gorsan sii kennaa. Gorsa sadiin sii kennaa. Gorsi kun murteessaadha, si fayyada. Gorsa kanaan gargaara miti. Jiruu kee jijjiiraan ajjeesin jettiin. Namichi immoo itti fufeedhaan. Itti fufee jedhee carraa gaafatti kennu tokkoffaa kan qabattee hin gadhiisin jettiin. Lammaffaa waan darbeen hin gaabbiin jettiin. Sadaffaa jettee dhiisti. Maayini sadaffaan jedhee gaafateennaan sadaffaa sitti himu sitti himuudhaa fi na gadhiistu malee sadaffaan kun waan baay'ee waan jijjiiruuf na qabdee sitti himuu hin danda'u jettiin. Namichi xiqqoo hawwiinsaa waan guddateef sadaffaa sana dhaggeeffachuuf hin gadhiisan. Gaafa gadhiisu sadaffaan kan himamu nama gorsa tokkoffaaf lammaffaa dhaggeeffateefi. Gorsi tokkoffaa kan qabatte hin gadhiisin jedha. Gorsi lammaffaa kan darbeen hin gaabbiin jedha. Ati immoo na gadhiisteetta. Eega na gadhiistee gorsa sadaffaa si gorsuu hin danda'u. Garuu immoo inni lammaffaa si gargaara. Al tokko waan gadhiisteef itti hin gaabbinii waan darbeen hin gaabbiin jedhee si gorsee hin jira. Kana lamaan osoo hojiitti jijjiirtee jiraatte inni sadaffaa na keessa osoo na ajjeestee naqaltee albuunni garaa koo keessa jiru jiruu kee jiruuf jireenya ijoollee kee kan jijjiiru ture. Garuu gorsa tokkoffaaf lammaffaa dhaggeeffattee kabajuu waan dadhabdeef sadaffaas itti gargaaramuu rakkatte jetteen. Namichatu allaattii